oduu teenya jalqabaatiin Ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed hidhinaan jannaaniin didee jedhan ajajaa waraana Itoophiyaa duraanii Jeneraal Saamoraa Yunus. Ajaja kana warri laatan immoo hoggantoota wayyaanee arra lubbuun hin jirre akka tahes ibsameera. Jeneraalli waraanaa duraanii Saamoraa Yunus iccitiiwwan bara 2018 dura ture hedduu saaxilan. Bal'inaan isin biraan geenya. Oduu itti aanuun Itoophiyaan loltoota ergama nagaa kabachiisaa Soomaaliyaa haarawaa keessatti dabalamuudhaaf fedhii qabaachuun ibsame. Kun ammoo wayita Soomaaliyaan waraana Itoophiyaa ofirraa baasuuf guyyaa eeggachaa jirtutti kan dhagaamedha. Gaaffii Itoophiyaa kanas bal'inaan isin biraan geenya. Oduudhuma wal qabateen Israa'el Somaalilaanditti mooraa waraanaa ijaaruudhaaf fedhii qabaachuu ibsite. Kanaanis Israa'el Itoophiyaa hordoftee Somaalilaandiidhaaf beekamtii biyyummaa kennuuf mari'achaa jirti jedhame. Israa'el maaliif Somaalilaandiitti socho'uu barbaaddee gabaasa bal'aa qindeessineerra. Oduu biraatiin godina Arsii lixaa keessatti waraanni mootummaa hawaasa nagaa hedduu isaanii hidhata waboo waliin qabdu maqaa jedhuun hidhaa fi reebichaan dararaa jira jedhame. Waraanni mootummaa hawaasa irratti maaliif xiyyeeffata? Gabaasa guutuu ni dhageessu akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya hiriyoota keessan biraa akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatanaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin Itoophiyaan loltoota ergama nagaa kabachiisaa Soomaaliyaa haarawaa keessatti dabalamuudhaaf fedhii qabaachuu ibsite. Turtii isaa xumuraa kan jiru ATMIS Soomaaliyaa gadhiisuus Awusoomitti na dabalaa jette Itoophiyaan. Itoophiyaa dabalatee ministeeronni biyyoota garaagaraa Soomaaliyaatti ergama ce'umsaa gamtaa Afrikaa yookaan ATMIS irratti loltoota gumaachan biroo ergama haaraatiin Soomaaliyaa keessatti hojii nagaa eegsisuu isaanii itti fufuudhaaf fedhii qabaachuu fi qophii ta'uu isaanii ibsanii jiru jedhame. Yaa'ii hooggantoota raayyaa ittisaa Afrikaa tibbana Finfinneetti gaggeeffameen cinaatti ministeeronni Soomaaliyaatti loltoota gumaachan kanneen akka Buruundii, Jibuutii, Itoophiyaa, Keeniyaa fi Ugaandaa walga'ii onkololeessa 16/2024 taasisan irratti murtee kana dabarsanii akka jiran himameera. Ibsa waloo ministeerota kanneenii Addis Istaandardi ilaaleera jechuun akka gabaasetti waggoota 17 darban keessatti biyyoota loltoota gumaachan Soomaaliyaa keessatti qabsoo shororkeessummaa irratti godhanii fi biyyattii tasgabbeessuu keessatti wareegamni kaffalan olaanaa ta'uu biyyoonni kun ibsanii jiru jedha. Addis Istaandardi ibsa waloo biyyoota kanneenii ilaaleen. Ministeeronni kunneenis waa'ee itti fufiinsa faayinaansii irratti yaaddoo qaban kan kaasan yoo ta'u, ibsa baasan keessatti ATMISii fi ergama nagaa kabachiisaa haarawatti maallaqa tilmaamuu danda'u gahaa fi jijjiiramaa ta'ee mirkaneessuun barbaachisaa ta'uu ibsanii jiru jedhameera. Dabalataanis hanqina baajataa jiru furuun barbaachisaa ta'uu biyyoonni kun ibsanii akka jiran Addis Istaandardi gabaaseera. Hundeeffama humna nagaa kabachiisaa haarawaa yookaan ammoo Awusoom ilaalchisee adeemsa hafe keessatti barumsi ATMIS irraa argame gadi fageenyaan ilaalama jechuun cimsanii ibsuun yeroo adeemsa ergama haaraa kana qopheessanitti biyyoota loltoota gumaachan mariisisuun barbaachisaa ta'uu ajajoonni ittisaa biyyoota kanneenii ibsanii jiru jedhameera. Walga'ii ministeerota ittisaa kun kan gaggeeffame wayita waldhibdeen gaanfa Afrikaa keessatti hammaataa dhufee fi ce'umsa ATMISii wal qabatee muddamni dabalaa dhufettidha. Jalqaba bara kana waliigaltee ulaa galaanaa Somaalilaand waliin mallatteeffame hordofee Itoophiyaa waliin waldhibdee keessa kan seente Soomaaliyaan Itoophiyaan qaama humnoota nagaa kabachiisaa gamtaa Afrikaatiin durfamu kan ATMIS bakka bu'uuf qophaa'e yookaan Awusoomitti akka hin hirmaanne beeksiftee turte. Soomaaliyaan bakka waraana Itoophiyaa waraana Masrii buufatteetti. Kana hordofee Itoophiyaan ce'umsa ATMIS irraa yaaddoo qabdu deddeebi'iin ibsaa turteetti. Oduudhuma wal qabateen Israa'el Somaalilaanditti mooraa waraanaa ijaaruudhaaf fedhii qabaachuu ibsite. Kanaanis Israa'el Itoophiyaa hordoftee Somaalilaandiidhaaf beekamtii biyyummaa kennuuf mari'achaa jirti jedhame.
Tibbana Middle East gabaasa baaseen Israa'el Somaalilaanditti mooraa waraanaa ijaaruuf fedhii qabaachuu ibsuun kanaafis qondaaltota hargeysaa waliin marii taa'uu erga jalqabdee bubbulteetti jedhama. Middle East Israa'el akka sababaatti kan dhiyeessitee fi Somaalilaanditti akka dhuftu kan ishee taasise haleellaa Huutiin galaana diimaa irratti raawwatanii fi yakkoota naannichatti raawwataman qolachuudhaaf mooraa waraanaa Somaalilaanditti ijaaruu barbaaddee jedha gabaasni kun. Israa'el ammoo mooraa waraanaa kana Somaalilaanditti ijaaruun dura Somaalilaandiidhaaf beekamtii biyyummaa kennuun hariiroo dippiloomaasii uumuudhaaf fedhii qabdu agarsiisteetti jedha Middle East Monitor gabaasa guyyoota dura baaseen. Fedhiin Israa'el garsiifte kun ammoo bifa haarawaan Soomaaliyaadhaaf mata dhukkubbii yoo ta'u ammallee Soomaaliyaan bifa haarawaan Israa'el faana wal dhabuu dandeessiis jedhameera. Ji'a 10 dura Itoophiyaa faana waliigaltee ulaa galaanaa tan mallatteessite Somaalilaand ija addunyaa seenteetti. Itoophiyaan Somaalilaandiif beekamtii kennuuf ji'a 10 dura kan murteessite yoo ta'u isiinis buufata galaanaa liiziidhaan argachuuf yaaddee turte. Haa ta'u malee Soomaaliyaan waliigalteen mallatteeffame birmadummaa koo sarba jechuun Itoophiyaa dura dhaabbattee turuun ni beekamam. Kanaafis achirraa jalqabee biyyoonni lamaan gamaaf gamanaa walitti dutaa turan. Israa'el yeroo ammaa kana Itoophiyaa hordoftee Somaalilaandiif beekamtii idil addunyaa kennuuf murteessuun Soomaaliyaa daran kan maraachuudha jedhu xiinxaltoonni. Afriikaa bahaa keessaa naannawa tarsiimoo kan taate Somaalilaand daddabarsi daldala galaanaa addunyaa keessaa 1/3 bakka itti raawwatuudhaas jedhama. Nageenya galaanaa daddabarsa namoota seeraan alaa yakka shororkeessummaa fi kanneen biroo to'achuuf bakka ijoo ta'uunis ni ibsama. Oduu biraatiin Ministeera Muummee Abiy Ahmed hidhinaan jannaaniin didee jedhan ajajaan waraana Itoophiyaa duraanii Jeneraal Saamoraa Yuunus. Ajaja kana warri laatan immoo hoggantoota wayyaanee arra lubbuudhaan hin jirre akka ta'es ibsameera. Jeneraalli waraanaa duraanii Saamoraa Yuunus iccitii bara 2018 dura ture hedduu saaxilan. Iccitiilee dhoksaan turan baasan keessaa tokko ajaja hidhaa Abiyyi irratti bahedha. Jeneraal Saamoraan akka jedhanitti osoo Abiyyi aangoo hin qabatin wayita muumichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaalany aangoo qaban Abiyyi hidhi jedhanii na ajajanii jechuun dubbatan. Jeneraal Saamoraanis lakki ani hin hidhu jechuun akka deebisee dubbata. Yoon taa'ee yaadu ammallee wanti sun sirrii ture kan jedhan Jeneraal Saamoraan sababni isaatis ani nama siyaasaa siviiliidhaaf loogoo osoo hin taane hogganaa waraana Itoophiyaa waanan ta'eefan hidhuu didee jechuun dubbatan. Ajajaan waraanaa nama siyaasaa siviilii hidhuudhaaf aangoo hin qabu kan jedhan Saamoraa Yuunus Abiyyi yeroo sanatti hogganaa naannoo olaanaa fi saba guddaa ture jedhan. Sabni guddaan kunis Oromoodha jechuun dubbatan Saamoraa Yuunus. Yeroo sunitti Abiyyi jaarmiyaa siyaasaa uummata Oromoo guddicha adda dureedhaan beekamu OPDO gaggeessaa ture kan jedhan Saamoraan Abiyyi itti aanaa dura ta'aa dhaabichaa ture jechuun yaadatu. Akkasumas ammoo miseensa paarlaamaa uummataan filatamee turedha jechuun ibsu. Jeneraal Saamoraan itti dabaluun Abiyyi yeroo sun osoo hidhamees ciminaa fi dadhabbiin Abiyyi gara Saamoraatti osoo hin taane gara paarlaamaatti geeffama ture jedhan. Kanaaf ammoo Abiyyi wayita sana kaniin hidhuu dideef ani aangoon ittiin Abiyyi hidhu hin qabu jechuun dubbata. Jeneraalli duraanii raayyaa ittisa biyyaa gaggeessaa turan Saamoraa Yuunus. Jeneraal Saamoraan namoota Abiyyi hidhi jechuun isa dirqisiisaa ture kana garuu maqaa hin kaafne. Haa ta'u malee haasawa isaarraa akka hubatamuutti ajajoota wayyaanee yeroo sanaa turan. Ajajoonni wayita sana Abiyyi akka hidhamuuf ajajaa turan hedduun isaanii arra lubbuu waan jiran hin fakkaatan. Oduu biraatiin godina Arsii Lixaatti waraanni mootummaa hawaasa nagaa hidhata waboo waliin qabdu maqaa jedhuun hidhaa fi reebichaan dararaa jira jedhame. Godina Arsii Lixaa aanaa Gada Basaasaatti waraanni mootummaa hawaasa nagaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdu jedhuun hidhaa fi reebichaan dararaa jiraachuu jiraattonni himan. Haaluma kanaan onkololeessa 17/2024 aanicha ganda Hulluuqqoo Itittuu irraa namoonni hedduun qabamanii mana hidhaa waajjira poolisii aanaa Gada Basaasaatti
jumlaadhaan hidhamanii akka jiran jiraattota wabeeffachuun Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork gabaaseera. Akka gabaasa kanaatti lola waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru hordofee Oromiyaa kutaalee garaagaraatti hawaasni akkaan dararamaa jiraachuun itti fufeera. Godina Arsii Lixaa aanaa Gada Basaasaa ganda Hulluuqoo Itittuu jedhamutti ajjeechaa fi hidhaan seera maleessaa hawaasa nagaa irratti raawwatamuun sarbamni mirga namoomaa waraana mootummaatiin nurratti raawwatamaa jira jedhu jiraattonni. Hawaasni nagaa aanicha ganda Hulluuqoo Itittuu jedhamu keessa jiraatan guyyaa irraa gara guyyaatti hidhaatti guuramaa akka jiranis himu. Tibbuma kana onkololeessa 8/2024 namoonni Jamaal Burqaa, Ashiim Galatootii fi Kinnisoo Jibbaa jedhaman mana hidhaatii baafamanii akka ajjeefamanis ibsameera.